sabara dalagaan isin baay'achuu danda'a mana keessatti isin wacuu danda'anii rakkinni garagaraa nama mudachuu danda'a chaalenjii san maal godhanii hin obsan keessattuu maalidha wanni nama miidhu dalagaa ma argatan isa irra sabaruu dhabu yoo fakkeenyaaf ji'a lama mana tokko keessa miidhamtee dalagatte ji'a lama mana wayii keessa miidhamtee yoo dalagatte gaafa mana sanii waa harka qabattee baate የተሻለ ስራ ታገኛለሽ ወላሂ ለማ ሚደምቱ ji'a lama miidhamtee gaafa baate gaafa ji'a lama miidhamtee baate miti gaafa ji'a sadaffaa mana sanii baatee jijjiirattu bakka raahaa argatta harki koree wal dhiqa isinii galee sanumaafu adhuma seentee namittiin akkana naggootee na iyyite namni tokko gaafa ati seentu san nama gaarii moo gaarii miti jechuuf si iyyan si ajaja si baay'isan torbaan tokkoof si cinqan achi booda nama dagatu jira kana immoo jechuudha isiin toyyuu sabriin eeggata sabriidhaan wanni martinu akkasii hunda keessaniyyuu rabbi dalagaa haa baasu fati baga nagaa dhufte ummata sheer godha koppi linki godha fati kiyyaatillee biiziidha kara keessaatiin obboleessallee taatu si arguu hin dandeenye. Obboleessillee ijoolli qaalee zabana kana nama hin dubbisu. Innaa waan akkasiiti fatii maal jechuu barbaadeeti waa'ee arafaatirraayi waa'ee lubbiyyeeteerraayi waa'ee lubbiyyeetanteerraayi waan dubbadhu qabaa akka hawaasa oromootti jechuudha. Nulleen ganda qabna ishiilleen ganda qabdi. Nama hundaayyuu rabbitu ganda yaani namni akka wal beekuuf akka wal qoodan kanaafi miti akka wal qoodan osoo hin tahin namu akka bakka ofii beekuuf sii galee saniif akka hawaasa Oromoo guutuutti waan dubbadhuun qaba dubbii xumuraati jechuudha. Immoo wanni Oromoo hunda keessaa dursee siyaamee fi yani si dhagaan bu'uuraa waan si taheef si galeemi shabakaan kiyya naqabe moo akkam ummata mee taaptaaf koppi linki godha waat yaa rabbi waan khayri godh maaltu maal ta'ere maarraati ka jala rirrifattu Ewa de wallahi billahi kana rabbumaan jazaasi yaa kafalu wallahi fati garana yaata dhugaa rabbi maali karifattu remmin wanni badus injiru inshallah yaa rabbi mbelesin da rabbo mbelesin ani ko yani wanti fedes yoo ta'e tokko faane mana kabaju lamma faamo yani si kana lenan kabaja hawaasa Oromoo lenan kabaja si galeemi sanifu waan badani injiru okay shabakaan qabeeni taaptaap godhamu Aishi Fatisha okay Atas bishu bizu nasabina ለምንድን ነው ከሳና እኔ አልፈልግም ከሳና ሰው ኖ ወኒ ከሳና ሰው እንጅሩ ኦኬ የቻና ሚዲያ ሚዲያ ረለ እንጅሩ ላፋቲ ምን መሰለክ ማስ ፈካተ በይታ ፋቲ ni dhageessami wanni haa keessana ሰው na dhorku jira si galee okay wanni keessana ሰው na dhorku anaafati fakkeenyaafi atillee mucayyoo kana ofi qabde kan jettee fi ganda bakka buutee miti anillee ganda bakka bu'ee miti wali galle immoo yu dubbiin immoo akka nu yaannu sanii miti sii galeemi namni gandan nama yani gandan nama galchuu barbaada
waan ati hassamne rakkoo garagaraa mucayyoo tanaafillee waan isiif hin taanetti dhiibuu jiranii. Keessaan haasofnee ani dubbachuu wayyuu yoo waan private ulfaataa ta'e waan dubbachuu qabdu. No, waan ulfaataa miti Fati, waan ulfaataa miti nafsa minoon akno. Okay. Just. Badi mucaan kun garaan. Wallahi. Okay. Maal taate? Carrasa haalikko. Fitta barati. No, waa ta'ee osoo hin taane yaani waan jiru haasofnee. Badi miskiina waa barati. Ati garuu miskiina dubbiin akkas miti sii galee. Waan godhamu qabu. Jechaan nama sharrii yaade nama badaallee yaade nama waan fedhillee yaade ka'ee yoo yaadaniiftuu irraa moorzaanii miiree kara jiruun nama jiruun Fati. Amma ol ba'a. Fati. Yoo waayuu jiraate. Tixxeeti jirta gahee kee xumurte walii galle gahee kee akkamitti xumurte jennaani namni yeroo hunda jechuu sii galee yeroo hunda akkatti wanni ta'ee nama guddaa akkanatti jechuudha yani akkana akka killeeti jalan deeman sii galee gizeel takkatti himtaa lamatti himtaa saditti himtaa afurti himtaa achiin booda abbaman laallata walii galle saniifuu mucayyoo tana gaafa sirraa fuudhu maal jedhee sirraa fuudhe Fati? Okay. Maal jedhee sirraa fuudhe? Na gargaarte gargaaraa dheesaa? Akkasumaami? Yaa. Saniifuu akka nama tokkotti fidee naa gargaartu hin gargaaraani yani malee yookaan Harargee bakka bu'ee siin finne Arsii bakka bu'ee siin finne akka namummaatti namni kun nama rakkateeru akka namummaatti bira dhaabbatte akka namummaatti bira dhaabbadhe anis walii galle akka yani haal akka isii akka haalli isiif mijatu haasofnee akkas jechuun anis ifa baafadhee waan dubbadhe wayyuu miidiyaan waan akkanatu itti jira Mariyaama waan akkanaa dhiibbaa akkana irra jira yoo dhiibbamaallee jiraatte ani yoo sirraa dubbadhe wayyuu akkasan jechuun. Amma bar wanni jiru Fati. Keessaan haasofnee yoo jiraate waan badaa yoo hin jiraanne already dubbadhe. No, wanni badaa wanni jiru laal Fati wanni badaa laal. Waan sirreessuu qabdu waan isin jechuu qabaattu yoo ta'e itti fufi garuu yoo waan sanirra darbu ta'e asuma dhaabna. Laa dhaggeeffati wanni badaa wanni jiru. Ani wanni jechuu barbaadu tokkoffaa mucayyoo tan Harargee akka Harargeetti jechuu wanni ummanni Harargee ummanni Oromoo Harargee naa baruu qabu mucayyoo tan ganda bakka bu'een finne number 1 Arsii bakka bu'een finne Harargee bakka bu'een finne walii galle kan fide na gargaarte akka gargaaramtuuf warroonni jechuu Fati sagalee san sheerillee sii godheetii jira. Warroonni mucayyoon tun hin rakkanne, hin beelofne, hin dheebonne akka nama tokkotti fide kan fide mindaa qabdi. Okay? Warroonni keessaan dhaqanii mucayyoo tana akka isiin hin gargaaramne, akka isiin hin dalagan, arusii jala dalaydaa arusiis gabroonfata warri jedhan. As jalaallee bilooti godheetii. Marooti yaa bakka ilaamoo waan isin jechuu fedha beektaa. Wayifeen siin jedhe yaa Fati na dhaggeeffadhu warri jedhan. Fudhadhee haasaa guutuu fudhadhee marrajaa faana fudhadhee yoo viidiyoo namaa dalagee akkati dubbisan illee gadi lakkisu. Fati narraa baasi dubbisan akkati gadi lakkisu deemaan jiru bar. Dastu kottu ba'i. Sare. Amma ummata ajandaa kana ummata jaalala ummata gara kijiba baratte ummata walii gadhooftu maa waan kanarra nama support nama godhee jira ummata kana ni beekna laalika waan jala muree dubbachu laalfati waan jala muree dubbachu waan jala muree dubbachuullee yoo ta'e yoo wanni jiraatan jiraate waan marrajaa walii wal qabatu wanni akkana laala kamarra jaalledhis sun jechu sun guyyaa fi haa eeggatu sun guyyaa fi haa eeggatu okay anuma hoo sun yaamni kubbattu hin jetteen ittiin takaa arafaa ani Fati yoo na dhageesse waan an deemuuf
Jechaan uummata kana hin jaalanne beektaa waa walii gadi hafarsan. Uummanni laal jaalattee Waan dhabaatti kana waan guddaa godhanii qabanii deemanii ni waan jaalattee dhawaattee dubbiin kun jechuudha qara miidiyaa irraan as dhufe waan ta'eef wanni uummanni kun naa beekuu qabu ani laal ani mucayyoo tana kan fidee fi madaamii finfinnee ofii kootiif fidadhe. Haya. Galle mindaa Ani waan rakkoo wal qabatu hin jiru amma waan takka jala sarreessi himu Arafaat dalagaarti si jalatti. dhagaye Arafaat dalagaa jirti. Rakkoon si Arafaat gidduu jiru jira. rakkoon anaaf isii jidduu jirullee hin jiru immoo warroota keessaan dhufee isii ajajaa jirutu jira. Maal jedhanii maal ajajan? Arusii jala maaliif hin hojjettaa? Arusii jala maaf hojjettaa? Tokkoffaa ani qoricha kana kan hojjedhu sihirii namatti hin godhan. An falfalan hojjedhu falan hojjedha malee. Qoricha si obaaftee. Kanaaf waan nuti jennu dhagahuu diddaa. Warra namoota sanniin marrajaan qabdaati namoota sanniin kutaa qaba sagaleellees qaba as jala bilookiin godhee dhiise maaliif akka mucayyoo tana qilleensaa kennu waan barbaadanii fi isiin illee nama akkasi waa hubatu miti isiin matamti isiitu nama kaayyoo bayeef beekuu miti garuu an ufitti hin qaqqaba sii galee nan sossoba hanga danda'u takka nan dhiiba yoo didde ammoo san anan laallata sii galee namni birrii takka na gargaare ana wajjin bakka kanaan isii gahe sii galee karaa biizaa irraa jechuudha. Karaa waraqaa sii guutuu irraa namni gargaar tokko hin jiru. Sii galee ofii kiyyaa mallaqa kiyyeetti gadi boochisee fide. Sii galee san namni naan murteessu. Anamma gaabii gabaabduu sii deebisa Mariam. Yaani gara kana wanni wal qabsiistu hin jiru. Amma as biratti Arafaat si dalagaarti si dalagaa jirti yoo ta'es walii galtan usii namoota san naa dabarti yookaan wanna jiru yookaan sagalee takka hin dalagaa naa kennu yoo si dalagaa hin jiraanne viizaa isii booda nama ofirraa jijjiiruu hin dandeessu. Oromoo wanni naa beekuu qabu an nama qoricha nama obaasullee miti nama miidhayyoo miidhaarranja kullee miti. Yoo Arafaat si dalagaa jiraattee si faana deemaa jiraatte ala si faana deemaa jirti. Yoo si deemaa hin jiraanne as kenni viizaa irraa dalassiisnee viizaa mana madaamii galchi. Yoo si faana taa'aa jiraatti mana madaamii si faana haateessu. Qoy maaliif hin kenna? Yaani gaa amma as biratti yoo akkana jettu waan meeqa wal biratti qabdee atillee waan sin fayyadne way faana boottaa mucayyoon tu yoo si miidhaa jiraatte ofirraa dhiibda sii galee yoo si miidhaan jiraanne sii galee akkuma galee yookaan waan wayii taate yoo si miidhaan jiraanne of jalatti keessee nama dalaga laal nama akka gandaaf gandatti walitti dhufee mucayyoo tana keessaan dalagachuu dhoorkaaru jira siin jedha bar. Tan akkamitti dhaabuu dandeetta isii Arafaatiin himuu dandeetta malee dhaabuu hin dandeenyu kana. Yaani Arafaatitti himuu qabda malee wanni dhaabatu hin jiru kun. Dhagaye ani homa lamaaf dhufe wanni namni naa beekuu qabu jechuudha. Mucayyoo tan akka namaatti jechuudha. Mallaqa itti baaseen fide kan fideef ofii fide mana madaamiitiif hin finne. Okay? Ofii kootiif fide. Mana madaamii. Animmoo waan gabaabduu gara saayidii kiyyaatiin illee waan narraa bahuu qabu sii galee waan dubbadhu jiraatu. Wanni anna narraa bahuu qabu ani Arafaatiin kaleessallee harallee kana durallee obboleettitiyya wanni biraa saayidii biraa itti yaadee hin jiru. Saayidiin biraa miirri isii biraa na keessa hin jiru. Ani Arafaatiin gaafa argee fi gaafa sammuu kiyya himerraa namni nafaana dhaabate dhaabachuu baatu rabbii jedhee wanni ofii himeef obboleettitiyya malee saayidii biraa ittiin qabu. Akka sanitti hanga ammaa asiin gahe amma booda ilaalali si himee barkanallee. Amma sillee boodarraan fatii akkana kootu jettee wanni anas rakkistu atillee rakkattu wayii hin jiru mucayyoon tun nama of dandeettuumi nama mataa qabumi asiin geesseemi Mariam si dalagaarti viizaa itti baastee fiddeerti sii galee viizaan kan keeti yoo si dalagaa jiraattee si faana deemaa jiraatte ajandaa namaa wanni dhageettu hin jiru hooka mataa kee kasi dhageettu ta'e Arafaat yoo Arafaat maqaa kan kee fi waan ati jette jalatti hin bultu hin dhageettu ta'e as kenni ganama viizaa achi keessatti namni biraa yookaan ijoollee haasaara darma faana lakkoofsa naa kenni viizaa itti haa jijjiiranii viizaan kan keessi deebi'a. Viizaa kana isin jechuudha waraqama gabbanii fuudhanii manatti hin gala isiniif fakkaata? Laa Mariam viizaan beekamaadha kaa viizaa yoo ta'e bar an Arafaatiin of bira fiduu hin danda'a bar sababbii dhuunfaa kiyyaati malee Arafaatiin viizaa kaampaanii tokko yoo qabaadhe nama zuuqa banatti gaafa zuuqa qabaadhe viizaan nazaa naaf kennamu sanii nama fedhi fidachuu hin danda'a bar amma anaafatti illee dubbiin irraa citaan jiru anillee dubbii koo kutuufi sii galee
إن الراجع تانجرو حالة كنان برولة فاتي أكنا فاتي دقيفة واني سرانجنا فنجرو دقيفة واني سرانجنا فنجرو فاتي لا مجايو أنا في أدي حركات أنا تنقول فاتي دقيفة دوتس واني بربادة كا دايركتي بربادة سي ألفاتي سنجد عربي مريم هندن دي نمي هنگا أما دنديت هنگا أما سي ألفاتي بق غلط بودا قبل يوتي يوهم نكيتي أول عرفاتاتي أسكن عرفاتي يمكن أنا ما أتي عرفات عرفات وانهم لك يا ألتا لا وانهم لك يا ألتا تنقبدو مثلا bakka isin dogoggora qabduttan ila ammaatitti gafa ujjira ila ammaati gorsu ujjira warroonni akkana siin jedhee akka nama ani waan hin taane sirra dalagaaru yoo akkas ta'e maa akkana ngoo turee marootiya yoo akkas ta'e maa waliin rakkatta maaf as kenniteetiin achi hin kenninu hiwwayyuu yaani namoota akkasittiin jedhaaran san lakkoofsa isaanii yookaan jaraan wal qunnamsiiste hayyee Mariam rakkataa jirti asiin dura illee laal irraafuunee achi hin kenninu reeyoo akkas ta'e akkamtu sii tola anillee amma boru gaafa maqaan isii ka'e akkana godhanii fidanii akkana godhanii nuun jedhanii nu kaasanii wanni jedhamu tokko hin jiru ila haganarran kaayadha daga wanni jedhamu tokko hin jiru fidee dhuftee jirtii micayyoon tun dalagataa jirtii mi daga akka nama kamiituu dalagachaa jirtii miti ani kan jedhe maqaa garagaraa keessaan dhufanii jechuu maqaa garagaraa keessaan dhufanii waan ani hin qabne maxxansan akka kutaa argetti akka narraa dhaaban. Kunniin dhaabatu kaamarootiya kunniin dhaabatuun beeki hin dhaabatuun maal isin jedhe beektaa? Maal argan miidhame sii maal arganii? Wanti sii miidhamte maal arganiiti? Ati kanama badee qaaddaa ati narraa dhorgaa hin jirtu arafaat waan meeqanaan jetti anaan maaf danda'e just namummaadha waan kana akka goonu malee kutummaa ni miti sii galee wanna fedhanaa jedhan hin jedhan amma ijoollee argi meeqa kana arrabsu ijoolleen kutaa biraa meeqa kana arrabsu garuu jaalala yaani dabarree argamuudhaaf malee namni namaan nu hin jenne hin jiru sii galee ana nama meeqanaan jedhaa ture. Arafaan Fati anamma dhagay. Kan akkasitti hin dandeenyu siin jedhaa Arabiyaa nama jala muree. Aniin jechuun aniin kan anamma fakkeenyaaf kan hin dhufeefi. Kan dhufeefi wama lamaan jechuudha. Wanti lamaan kun maalidha? Annama mucayyoo tanallee miidhuu miti tokko. Nama mucayyoo tana yookaan akka isaan jedhan san gabroomsuu miti wanni isii irra gabroomtu illee hin jiru. Daa'ima wayii naan guddiftu. Hojii fooqii fi lafa isiin naa hojjettu tokko wayii hin jiru. Gabrummaa ani isii irra adeemsisaaru tokko illee hin jiru. Na dhaggeeffadhu. Fati gabrummaa ani irra adeemsisaaru tokko illee hin jiru. Masalan dhuftee haga jettee mucayyoon tun. Haga na bira dhufte waraqaa isii hojjechuu jira. Fakkeenyaaf mucayyoon tunu akkaataa ani beekaa waan tokko anaafatillee keessaan haasofnee jira. Waan sallaalee lakki hin jenne kuno waraqaa isii hojjedhee ID isii baaseen jira. Okay? Sii gala miti? Ka dhufteef dalagaadha dalagaa ofiitti fuufu. Shiga goba zidi gaafa takka bicha si gaafa maruuti. Ka dhufteef dalagaadha dalagaa ofiitti fuufu. Yoo lakki an harakaata biraatii fi waan ummanni keessaan dhufee natti haasa'u kana dhaggeeffadha lakki kaayyoon qabu yoo jette ana laallata gaafsan. Akkoo sani gaaf dhumee amma arafa. Ammoo jechuun har'a ammoo wanni dhufee fi waa hunda laalee isiin akka miidhamtu hin barbaadu. Waa hunda laalee isii biyyarraa fidee asii gaafachuu barbaada. Dhaggeeffadhu ka akka isiin dhuftee as keessa rakkattu hin barbaadu. Akka nama tokkootti waan fideef san galmaan gahee dirqama isii beektee hojii isii jechuudha. Hojii isii hojjettee mindaa ofii fudhatti. Oiga as biratti amma rakkoo biraa hin deemnu bar Mariam. Mucayyoon tun arafaat akka ati jettetti seera keetis si bulaarti dalagaan isiin daladdu damoozaatis akka falaaltu warqixa dhufaaraa gaafii kana naa deebisi. Akkam yoo jettu. Arafaat tun dhuftee dalagaan isiin dalagaa jirtu damoozaati kafattuun walqixa deemaaraa fi itti tolaaraa mi taatee fi dalagaartii mi. Dalagittillee ta'ee fi sifaana dalagaarti. Atillee mucayyoo tana rakkoo irratti hin agarree rakkoo uummataati malee rakkoo isii hin jiru waliin deemaa jirti. Yaani miidhaan arafaat sira geessite hin jiru miidhaan arrabni yookaan hin barbaadu siin jettee sitti as dubbatte hin jiru. Kasira geessite hin jiru. Immoo jechuun gizee haasofni tokko dhufeetti baay'atu waan isiin dhaggeeffachuu barbaaddutu jira sii galee. Namni kuni nafaana deemaaraa gaafa itti amante waraqaa irraa dalasiista nafaana deemaaraa itti amantee mi dalasiistee mi abbaan fedhe waan fedhe yoo haasaye abbaan fedhe waan fedhe yoo godhe arafaatun yoo ka dalagattee kan jijjiiramtu ta'e waraqata sanuyyuu yoo yookaanii fi
humnaa ol ati akka nasiyaan taaneef akka mallaqa eegatti baaseera naa deebisu yoo jette dirqama yoo kasi jala teessee hin dalagu taate waraqaa kan kee sirreessitee mallaqa waraqaa san kafaltee ni baati mee dhagahiika waan takkaati barkee qofa dubbatta anu ammaas bara rakkatu qabnu bara gaafi dhugaasti himaara anamma nama takka ana rafaatiin hin fidaami mallaqa kiyyaan viizaa kiyyara kaampaanii kiyyara gaafa fidi kaampaanii kiyya jala yoo kanaan dalanne ta'e asit dhuftee yoo harakaata naggootu ta'e gatii kaampaanii kiyyaa kan biyyarraa fideen san naa kafaltee abbaa feetetti naqqalattee dalagsiifattee dalagattee jiraachuu dandeetti arafaati yoo fide yoo an kaampaanii sanirra natsaa fide yookaan akkasumattuu gadhiisa akkasitti immoo gadi gaafa na jala hin taane laal namni mucayyoon tun fideeni gaafa kaampaanii irra fidee na jala taatee kaampaanii kiyyarra dhufte yegidde yoo akka an jedheen sanii buluu baatte yoo anillee mucayyoo kana jaalachuu baadhe yegidde gatii kaampaanii san yoo rabbiif jedhe hin dhiisaaf yoo hin taane immootu gatii ani fideef san kaampaanii ka viizaa naa kafaltee sana booda hojii feete deemtee dalagatti sii galee alallaa waan achirra hafe immoo akka itti fimnu laal akka aniyyuu osoo fideetti siin jedhaa jira waan achirra hafe immoo mucayyoon tun yoo seeraan si dalagaa jira si dalagaa erga jiraatte damooza erga gaarii kafalaa fi jiraatte jettee namaa irraa dhiistee waliin deemta yoo si waliin deemaartu si baasaa hin jirre waan kaampaanii yookaan haa kafalu yookaan hin kafalin iyyuu nama kanaan narraa fuudhi gaafa naan jette anillee maaliif hin kafalin jedhamu lafaa fide maa lafaa fide sirriidhaa bar amma siin taane mi arafaat yoo hin taane dalagaa kee kanaaf yoo hin taane oromoo sitti kadhata wanni biraan waan ani yaadin keessa maa deemta kennuu ni dandeessa. laal ay waan ani yaadin keessa maa deemta waan ani dhufe waan siraan ati danda'uu qabdaa siin jedhaara waan namni siin jedhu kana yoo hin dandeenye waliin jiraachuu hin dandeettu awwaan meeqa danda'e kuni maraattuudha maraattuu faana akkas ta'a awwaan meeqa faana akkas ta'a naan jedhaan turre yoo kana hin dandeenye ta'e ati mucayyoo tana waliin deemuu hin dandeettu ati amma jettee namaattu si aarsaara rakkoo hin qabdu mucayyoon jettee ijoolleen harargee maaliidha siin jedhan ana kaleessa usun akkas gargaaru kuni maraattu kuni maaliidha maaliif akkana itti taphata na arrabsamaan turre san garuu dhiistee alaamaa siif rabbi walii qabdu san qofa beektee deemaa jirtaati maaltu waa'ee waan biraa si geesse miskiina mucayyoo si bira jirtu bakka isi namni biraa waan fedhu yoo haasa'e wanni dhaggeeffadhu fati waan tokko beekifati mucayyoon tuni akka rabbiititti illee gaafa haadhaaf abbaa irraa baatee jechuudha gaafa haadhaaf abbaa irraa baatee xiyyaara ol korteerra amaanaa kiyya beeki kana ofirratti amaanaa keetii mi qoy na dhaggeeffadhu akka ammaati deemtu kanaa miti dubbiin rakkoon qabu bara akkanatti maa rakkattaati waliin siin jedhaa jira bara fiddeemi rakkadha siin hin jenne na dhaggeeffadhu amma dubbii rakkootiif hin dhufne dhaggeeffadhu kaafati maaluma rabbi si godhe bara borullee akkas deema borullee qaaqabiraa dhufaan qaaqasan sirraan feene sillee akka tuqamtuun barbaadu mari'am boru amma akkana gootee akkas gootee siin jedhan godhe raaftamamee mataa dubbii ammaati fakkeenyaaf wanni mataa dubbii siin jedhu arafaat sifaana deemaartiimi sifaana waan ati jettee dhagaartiimi damooza akka ati dalage jetteen dalagaartiimi jettee namaati kan na jibbisiisaaru jedhaartaami mucayyoon tun si azaallatti yookaan haala kanaan sifaana deemuu isii yoo itti amantee jaalattee jiraatte saraatanyaati yookaan hojjettuuti gaafa jette hin hambifatta jettee namaa dhiiste lakki mucayyoo tana jetteen jedhaaran kun na jalaa billeessaa jetteen itti haasaan kun waan biraa keessa seensisa mucayyoo matana faana deemuu hin barbaadu gaafa jette immoo bakka kaansilii irraa gootee kaansil viizaa kee kaansil gootee sii galee nama hookaa dabarsitee yookaan haus meedii abbaan fedhe adalasiisu abbaan fedhe wanni akkana haa godhu anumattu yookaan as deebistee bakka akkana hin dandeenye haa argadhiistu na dalasiisuu hin danda'anii jettee as dubbatta. Gaafa kana sirraallee waa hin bu'a anarraallee waa hin bu'a amma immoo akkanatti namni akka aaraa akkam goona jennee ajandaa as bira dhufnee jettee namaatiif jecha isiillee kaasuu amma